bagana gaan dhuftanii hundi keessaniitu invite share godhaadha. Hiccitii cimtu jaawar maamma qaanaysitu jaawar maamma salphiftu jaawar maamma xiqqeessitu harkaa qabnaa ajetti bilziqna sigale harkaa qabnaa jetti. Mee hiccitiin jaawartan hiccitii jechuun taa hiccitii jaawaritti deebina rakkoon hin jiru. Hiccitii jechuun maal jechuudha? Hiccitii dhuunfaa, hiccitii biyyaa, hiccitii paartii adda jirti jechuudha. Hiccitiin tun sadarkaa qabdi jechuudha. Namoonni akka jaawar kun, namoonni beekaman kun, namoonni gartee public figure jedhaniin kun hiccitiin isaan miitu hiccitii akkami? Adda baafadhaamee dura. Yoo hiccitii biyyaa gurguran, yoo hiccitii paartii gurguran, yoo hiccitii sabaa gurguran, hiccitii cimtuu jaawar dhabamsiiftu jaamti. Maaliif? Hawaasa biraa kabajaa dhaba, hawaasa biraa amanamummaan gabboo, biyya ganee jaama, gantu jaama, sigalee gantu jaama. Wanni hundi harkaa laamshoo itti jechuudha. Politikaan isaa fudhataman qabu jechuudha. Yoo Ijiptii wajji dalage, yoo Suudaanii wajji dalage, yoo Soomaalee wajji dalage, yoo Maalii wajji dalage, hiccitii biyyaa dabarsee kenne. Akkamma Snowden namichi jedhamu hiccitii Ameerikaa dabarsee kenne. Sigale. Hiccitii jechuun kana. Hiccitiin ummatoota gurguddaa irratti ati dhiibbaan godhuu dandeessu. Ati gartee ittiin qaaneessuu dandeessu, ittiin salphisuu dandeessu, ittiin gabbuusuu dandeessu. Hiccitii jechuun gartee hiccitii biyyaa dabarsee kennuudha. Mee hiccitiin isin harkaa qabdan maalire? Tuun tachirraa hafte private secret kan jedhaniin kana. Private secretiin, private lifein ka gartee kana keessanii hungalu. Prezidaantii Ameerikaa Bill Clinton gartan waajjira isaa keessatti sekreetarii isaa takka barreessituu isaatii wajjin ciise private koortii keessanii intalti dhiifama godheefi hudduun tiyya hudduu eebba qabdu kan prezidaantiin dhaawate jetteeti qaallitti dhiifama goote sasset isaan lamaan idduu jirtii jechuudha. Sigale wanni Oromoon ooftu wanni talkaashaan amma shamarraniin hoggi way viidiyoo teen na bira jira, maarree teen na bira jira, mitirkishoo teen na bira jira. Warra bira jirtu sanii fi intala san iddu malee biyyaa fi saba Oromiyaa, Itoophiyaa wanni galchaan jirtu jechuudha. Sigale ta itti gaafatamtu, ta itti gartee rakkattu, ta gartee itti warrakkisan jara kaanii jechuudha. Mee iccitii matanaa duratti dabaradhaa yaabbulee. Wayichi jaawariin gabbaasuu deemu. Wayichi namichi waxiin garaa isaa akkana goote kunfaan. Sigale. Wayichi jaawariin gabbaasuu deemu. Yooniif mee jaawar Maammaddi fi an hangaan itti walitti dhiyaannu akkatti waliin turre ni beeytani. Takkaanaa hiccitii jaawariin baasuu deemu. Amma bilziqinnaa wal dura dhaabbachuu jirraami. Meenaa hiccitii bilziqinnaatiin gabbaasuu deemu. Bilziqinnaa waan akkanaa godhuu deemti. Nu ganti, saba ganti. Akkana jeetin sirnarraa haasa'u malee naa gartee Shimallis akkana ta'e, Abiyyi akkana ta'e, piraayiveetii Shimallisii fi sigale Abiyyi keessa wanni nu naqaan jirtu jechuudha. Sigale. Wanni nu naqaan jirtu jechuudha. Saniifuu hiccitiin gartee sabaatii fi hiccitii dhuunfaa adda baasaa beekaa jechuudha. Yoo hiccitii santa gabbaasuu asuma hiccitii teen nu bira jira, maarree teen nu bira jira, mitirkishoo teen nu bira jira. Wanni jechaa ooltan adeeroo xiqqollee taatu laal if qaanfadha. If qaanfadha. Yaadaan nama mo'achuu hin dandeessa. Warri Abiyyi mormuu sigale eenyummaa namummaa Abiyyi, Oromummaa Abiyyi, maarrummaa Abiyyi mormaan jiru anarraa eegale. Sirna Abiyyi mormaa jira. Adeemsa Abiyyi Oromoon ta'uu jennee mormaa jirra jechuudha. Adeemsa aangoo fi jaarrachuu, adeemsa aangoo fi tursiifachuu, adeemsa gartee Oromoo sabboonummaa Oromoo quucersuu, qancarsuu, dhabamsiisuu sigale
sirna barnootaa dhabamsiisu kana jennee dura dhaabbachuu jirra malee Abiyyi fedhu Amaara gangalche fedhu Tigree gangalche fedhu Maarree gangalche sun dhimma mataa isaati malee dhimma keenyaa miti. Tajaawariis akkasuma dhimma keenyaa miti jechuudha. Jaawar hangam takka qabsoo Oromoo gurgurate hangam takka qabsoo Oromoo gane hangam takka qabsoo Oromoo dura dhaabbate jettee laaltee Jaawar mormuu danda'u qabda malee Maarreetiin bira jira. Maarreetiin gadi yaasa. Atiin arrakkana jettu kun warri wajji dalaydu sunis nama nu beeta. Anammoo zoodeen gadda gaafaan PP ta'usan hicciti Jaawarin gayyaasa naaf Jaawar wajji turre ni beeytanii mee hicciti Jaawarin gayyaasa osoo warriin bira dhaqe sunis nama nu jechuudha. Anamma hicciti isaaniitiin waan naagee hin qabu. Hicciti Jaawarinis waan nagee hin qabu. Tokkollee waan garuu eenyuutu irra yeroo ammatti Oromoo fayyada je'eetiin sigalee wal madaalchisee deeggaraa jechuudha. Deeggaraa jechuudha. Isin sigalee isin rakkoo guddoo qabdan dabarsi osoo hiccitii feetan fiddan yeroo ammatti Jaawar maammakka Oromoo qabsaa'ee dhiise wallaahi bildiqinnaan osoo hiccitii feete fidde na'aman namni huggii jibbame huggii ajaaye huggii tortore sabni waa takka gurra kanarran kaayyatu dhugaan siima osoo waan feetan fiddani osoo hiccitii shayxaana baaftanii fiddanii Jaawar dhiisi shayxaana santu deeggarama malee isin hin deeggaramtan. Shayxaana santu deeggarama malee isin hin deeggaramtan wallaahi qabiinaa taa'intan. Dhugaan siima. Akkanumatti gartee balalalalalalalala jettanii ni yina sigale. Mootummaan deeggaramuu qaba gaafa deeggaramuu qabu jala buuneeti kan dhumu kan nu fixu yaan kan dhukkee nu godhu yaan asitti waan narra ga'ee ni beeytanii irra deebi'een maaliif Abiyyi deeggaruuf jecha gaafas deeggaramuu qaba yes amma mormamuu qaba dhibba mormamuu qaba mormamuu qofa osoo hin taane morminuu irraa mormamuu qaba mormamuu qofa osoo hin taane sirni sallee buqqa'ee baduu qaba jechuudha dhugaan siima akkumaan dheengadda jala bu'ee dhugaa sii himettiin dhugaa sii himaa jechuudha sigale saniifuu balalala injina waan feetan fida waan feetan sigale waan feetan fida tammoo piraayiveetii iccitiitiif ta namoota lamaan iddoo jiruutiif tanaan deddeemtani waa takka isinumaatti qaanaa isinumaatti wannata natin namni baakanaa isin hin jiru namni baakanaa isin hin jiru sigale saniifuu tanumaaniin bira kutee hiccitii adda baradhaa dura hiccitii warra polotikaa biitu Jaawar namoota 90 meeqa ficcisiise Maarree ficcisiise Mitirqishoo ficcisiise hay Geetaachoo Raddaatii fi Tigreen tun nama miliyoona Abiyyii fi Geetaachoo Raddaa faan Tigreen tun nama miliyoona meeqa waliddutti fixaniiti amma harka wal fuudhanii tattaa'u jiran. Sanutiin kun ummanni ergamtoota warra siyaasattiif hin beeynu nutiin kun rakkoon teenya bar gatii qabnu if hin beeynu bar ummata jechuun amma Ameerikaa guddoo addunyaarraa ummataan Chaayinatti aantee lammafarra jirtu tana nama 10 ga'u bar namni sochoofatu ummata kana guutuu Iraaq geessee kaficcisiisu Afgaanistaan geessee kaficcisiisu sigale Liibiyaa geessee kaficcisiisu namoota 10 ga'u bar beeyta akkasi nama 90 fi takka naa lakkoyta miliyoona waliddu daaraa godhaniiti sigale harka wal fuudhanii taa'anii wajji nyaatanii jechuudha laal xiqqoo wallaalummaa gurguddoo jira jechuudha wallaalummaa gurguddoo jira jechuudha itti aansuudhaan qeeroon ganaa karaan cuftu miitirqishoon ganaa karaan cuftu eenyu karaa cufisiin jee mee barruu Jaawar maammakkee isa qeeroo kee karaa cufita jettu natti asket hin cufin ka eenyu si kadhate hay bakka qabsoon karuma cufuu qofa qabsoon lagannuma gabaa qofa sigale qabsoon beeytan dursa
qabsoon jabduun mooraa Oromoo tafacaatetan Oromoo afaan walwallaaltetan Oromoo gandummaan piippiin adda facaatetan Oromoo gosummaan piippii walirra jaartetan Oromoo gartee afaan dubbattu tana tokko gootee mooraa Oromoo tanaahu itichuun qabsoon tana caalteen jirtu. Wanni piippiin jibbitu guddoo waraana guddaa birgeedii sossootun jibbitu Oromoo jaaramte wanni isin jibbitu. Piippiin paartiitii yaan sirriitti hin beeka waan isin jibbituu fi waan isin jaalattu. Hin beeytati. Amma warri piippii harka dhoytu kun piippumaa hin beeytu dhugaan siiman. Wanni guddaan niikuleerri guddaan waraanni guddaan maaliif Jaawar Maammal Lafaa Kaanaan piippiin rooraati. Jaawar qeeroo hiriira baasaafi miti. Lagannaa gabaaf fidaafi miti. Oromoo afaan taate tana afaan tokko godhaafi. Itti beeka waan ta'eef. Ijaaraminsa jechuun niikuleera caaraa jechuudha. Sabni ijaarame hin hatamu, hin sobamu, hin ganamu jechuudha. Qabsoon guddoon saba ijaaru. Hayyoota Oromoo kan walitti mufate kana tokko godhuun. Kan amma Jaawar eeggatu. Miidiyaalee Oromoo kan afaan haasa'u kan afaan tokko dubbachitu. Qabsoo Oromoo tan oofan tana uummatallee kan piippiin dammaysifattellee si galee anuma faat dammayse warruma nuti piippii dammaysine sanillee garagalanii akkitti dammayxan sun dogoggora jedhanii karaa sirrii karaatti gaafiin ta'e deebitu karaatti gartee ati injifannoon ta'e dhihaattu irra kaa'uun qabsoon kana caala hin jiru beeytaa dura. Ta hiriiraa ta karaa cufuu ta lagannaa gabaa ta lola seenuu ta tarkaanfii fudhachuu ganaa bar ni ummaluu bar sun tarsiimoonuu lafan kaa'amnee bar karaa cufuu hin jiru namni siiduu hin jiru namni naaduu ijees hin jiru namni karaa naa cufi ijees hin jiru hin cufin usii farsoo ta'e dhugi usii caatii keeqame sigalee Sasit namni karaa naa cufi yoo Jaawar karaa naa cufi jee akkas jeen karaa cufi jeen namni karaa naa cufi jee hin jiru. Karaa naa cufi takkaan barruusaa keessatti karaa cufa qeyroo qophooytanii qeyroo lolligee isaa jungarree jechuudha. Qabsoon wallaaluun keessan kanaa jechuudha. Yeroo hunda qabsoon bifa takka qabdi qabsoon bifa jijjiirrachaa dhufti. Yeroo garii qawween dhufti. Yeroo garii karaa cufuun dhufti. Yeroo garii saba ijaaruun dhufti. Yeroo garii sabuma kanaa calliftee laaluun dhufti. Gaafa callisuutii callise. Sigale. Gaafa dhugaa dubbachuun geessuus ka'e. Jaawar gaafa callise maaliif callifta? Ministeera ayyaanuma qofa nutti himta. Sigale. Jettanii iyyuu turtan. Inni lafaa ka'ee dubbachuu eegallaan maaliif dubbatta? Maaliif akkana taata? Jettanii iyyitanii jechuudha. Itti aansuudhaan mee wantoota Jaawar dubbate keessaa takka sobanaa himi. Waanuma nuti asirraa iyyaa turre. Mootummaan gibiraan uummata gidirsaan jiru. Milishaarra jaaree gaachana sirnaa jee gartee dhiitee baasaa buusii uummataan gartee matarraatti gannaqee uummata gidirsaan jiru. Mootummaan mana miskiinaa diiguudhaan qorqorroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti irra? Karawwalaa manaa tokko bituun qarshii meeqa si fakkaatti? Feerroo takka bituun qarshii meeqa si fakkaatti? Sigale. Osoon uummata mariisisin, osoon caffeen Oromiyaa heeran baasin, mana Oromiyaa keessa ijaaramu diigamu kajaaramu heera caffeen Oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee ijaarama heera caffeen Oromiyaa qopheessiturra dhaabbatee diigamaami. Paarlamaan Itoophiyaa taa'ee mari'an. Bakkatti Abiyyi gammachiisu miliyoona meeqas kenna baankiidhaan baankii cufu heera kamiin cufte hin jiru. Sigale. Mana miskiinaa abbaa ilmaan 10 abbaa ilmaan 15 abbaa ilmaan 20 nama jaartii lama qabu kamana kana yoo jalaa diite waan ijaarratuun hin qabne maatii meeqaa hoomlasii ta'e har'a kararra taa'u jira. Haya mana kana diide baay'anni ati mana kanaan jaartu mee
sabbatu mana maa hiiteeti karaan jaarta kana dubbachuu jira jechuudha kun kijiba yoo kijiba jee ummanni Oromoo amurteessu kun kijiba namni tokko dursa pilaanaa godhama erga pilaanni godhame karaan kun injiinerootaan laalamee magaalaan tun bakki tun eessa ta'uu qabdi karaan eessa ta'uu qaba dukkaanni eessa irra dhaabbachuu qaba manni nyaataa eessa ijaaramuu qaba hoteelli eessa ijaara wanni hundinuu warri sitii taa'eeti qoratee baay'ata baasee injiineroonni qoratee daandii kana injiinera kamtu qorate eega injiineroonni qorate booda caffee dhiyaataa jechuudha caffeetu heera baasaa jechuudha sigale walaikum salam zizo caffee heera baasaa jechuudha mee heerri caffee tamtu heera baasa paarlamaa Itoophiyaa kamtu taa'ee mari'ate amma misooma koriidarii kana amma abiyyi oofu kana mee paarlamaa kamtu taa'ee mari'ate eega paarlamaan taa'ee caffee Oromiyaa tamtu taa'ee heera baaseme bar ummata umaan beeyne harkatanii isinitti taphachuu jiranii kana Jawaar mormuu jiru jechuudha san gubbaadhaan seer dhablummaa babal'atee jira namni mana murtii heerri kabajamaan jiru namni mana murtiitii bahee ajjeefamaa jira mana hidhaati ajjeefamaa jira bahee namni manni murtii gadhiise sigale gadhiifamaan jiru sigale namni osoo mana murtittiin dhiyaatin amata 2 amata 3 amata 4 dhama hayyee fakkeenyaaf taayyummaan danda'a dheengad manni murtii mirga wabii eegee fi butamee eega ummanni sabaa sablammiin bahee iyya gad hin dhiifamne seeraa sun dabarsi warruma isin beeytanii isin lakkaa Abdii Raggaasaa afaan hooggantoonni ABO seeraan ala amata 4 hin dhabne osoo mana murtiitti hin dhiyaatin osoo murtii takkan harkatin akkanuma deemaa jedhamee osoo wanni isaan hidhamaniif ittiin himamin hayee deemaadhaa bakka amma jaamee akkanumatti amata 4 booda meeshaa isaanii guurratanii kuun laamshee namni fayyaa tahee ol seene laamshee hin baane soo kana mormamu jira kun kijiba ameenaan diplomaasiin Itoophiyaa laamshawee Itoophiyaan gartee dur Afrikaa guutuu keessa kabajaa qabdu dhageettii qabdu fudhatama qabdu nageenya kabachiisuun teessuma lafaatiin sigalee waa hundaan Itoophiyaan gartee addunyaan akka burcuqqoo kanatti kan leelliftu arra akka gartee naapingii gartee wantaan furriin xaragatanitti akkasitti xaragatamee lafatti hin darbamne diplomaasiin daamma camte waliigaltee Ankaaraa tadheen gaddaa tana cabsuudhaaf jecha waraanni Itoophiyaa waraana Jubbalaandii wajji waraana mootummaa federaala Soomalee waraanne Hassan Sheikh Moohee osoon hin jaalatin Abiyyi kanatti Ameerikaan deemteeti gartee sigale deemtee farramtuu qofa gaafatte asii osoon itti hun qophaa'in ce'ee dhaqee قول المريتين يجلك وانت ساعات رباول والكريكريدي والكريكرين دركي داني ملتي سنه سيقل دبرسي التران دي انقدد ابتي جنتان وجه اويت ارنو دو قباو تنجرتو سودان خاني فيفو خيسو يسي خيسا غرتي ركون جرو سنقبرا ندورا دانغا إثيوبيا جبسيتي تاو تنجرتو waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa seenee taa'utti hin jiru. Waraanni Saawus Suudaan ittiin as deemee sigale daangaa cabsee uummata Itoophiyaa caccabsee saammatee qabeenya saammatee loon saammatee daangaa Saawus Suudaan deemutti hin jiru. Kana gartee dadhabina mootummaatii fi laafina dippiloomaasiitii hijee dubbate. Haya kanu kijiba. Kun kijiba. Waa'ee nageenyaati. والفنة ولا الجيفنة خوال في تجرو إثيوبيا دا خوال قط تجرو إثيوبيا دا
ilmaan biyya takkaati ilmaan obboleeyyaniiti Amaaraa fi Oromoonis Tigree fi Oromoonis obboleeyyanii sigal hayye sosaniifu araarri bu'uu qabaa mootummaan mo'uu dadhabe riphee mo'uu dadhabe lachuu wal mo'uu hin dandeenye takkaa tokko mo'a amajjaa isinii kenname mo'uu hin dandeenye sigal nageenyini bu'uu hin dandeenye bakka nagaya barbaannaa nagaya chiraachiroo osoo hin taane nagaya gartee maallaqaan gandummaadhaan dhayxanii aabaa wal jalaa bittan osoo hin taane nagaya gartee waliigala ka dhugaasan ka addunyaalleen qaamni sadaffalleen irraa qooda fudhatu san barbaannaa jechaa jirra nu hundinu kana mormuun sirriidhaa miti hayyemee wohumaan siilakkaa'e tana keessaa waan Jaawar Mahammad kijiba dubbate tana kijiba jiiti as jalannaa barreesse wanni inni mormaa jiru tana biyyattiin cabte tuffatamni diplomaasiin kute ekonomiin biyyattii daabboo takka namni bitachuu hin danda'u sigal daabboo takka nu hundi maatii biyyaa qabnaa mee ganduma keessan gaddawwalaa gaafadha namni bar maaliifin biyya tanatti uumamee keessa jira akkam gartee faarsee bulaan wanta bilicii Christmas tana Christmas light yettiin faranjiin asii mukarrattiidhan sila video amma asiin qaqqabeeni gartan mukarra akkana godhata Christmas light amma Christmas irra holiday guyyaa Christmas light doolaara lama inni gartee Arab Emirates irraa galchee chi bilij godhutan ozoon hin taane ummanni gartee lafarratti rakkoo keessa jira cinqii keessa jira sigale saniifu rakkoo tana uummatarraa hiikaa qaala'insa jireenyaa kafi Dubaay zawee mootummaa amma Ameerikaa keessa qaala'insa jireenyaa jira maarree keessa Ameerikaa keessa bar yoo arra qaala'insi jireenyaa jiraate bar mindaa keenyaa jala ol deemaa bar yoo qarshi saandunyi duraan qarshi 3-4 ta'e yoo duraan qarshi 20tti sa'ad dalayde qarshi 20 takka 22 sii ta'a bar mindaa kee jala ol oofanii bar qaala'insi jireenyaa yoo jiraate mindaan kee jala oliiqa khiraan manaa yoo qaala'e mindaan kee jala oliiqa bar laalanii akka wal dandeessisanii oofanii bar sigale akkanuma kiraa manaa samii kuchiifte daabboo samii kuchiifte mindaan kee chuma jirammoo san gubbarraa mindaa kee kanarraa gibira sirraa fuudhan amma mindaan kee kuma 4 yoo ta'e manni yoo kum 6 ta'e bar kiraa manaa bichaa kafaluuf kum 2 namarraatti kadhachuu si barbaachisa dakkaa dalagaa biroo barbaadachuu si barbaachisa sigale arra hojjettoonni mootummaa maal keessa jiran arra dooktarootaa fi piroofeesaroota taaskii oofu jira bar guyyaa yuunivarsiitii qaraayisaa oolaniiti galgala dhufanii taaskii oofanii bar ana akkuma amma dura isinii barsiiftuu yuunivarsiitiitiin beekaa ta halkan huccuu namaa miicaa bultu kitaaba kam dubbifteeti ganama barattoota qaraasiftinaa hime amma faarsee bulaan asii waxii dhugee quufee sigale garaa marmee lafa keessee hoggiichi taa'ee jijjiirama dhufe kana jijjiirama Oromoon harkatte kana bookun jijjiirama maali micciirama sigale waxiin dhuguu harkadhe kana jettee sila akkasin nuu jijjiirte shiroon gartee garaa guuttachuu eegale kana jettee sila akkasin nuu jijjiirte baay'ee natti mijjata baay'ee nuutaa sila akkasin nuu jijjiirte sigale qaala'insi jireenyaa ummata matarraan ba'e ummanni maraate sigale foon nyaachuu bar ummanni Itoophiyaa bar foon yaa barakkas akkasii bar foon quufnee firraa lafa dhiifne foon gaalaa foon loonii foon sangaa jedhanii bar seenaaf walitti himu jiranii akka bara dur akka sheekaa abbuutu afaan dardarumaasaa wayii bargaa kanin aniin amma mulaaxaa kun durraastaan kiyya asirra ture dubri kun akka laalee maashaa Allah sheeyni ma dhufan jedhanii yoggiin masgiida deemu dubri kun dhaabbadee na laala jeetiin seenaa hima si'oon raastaa kiyya qadursan seenaa fi nimaa jechuudha akkasi bar ummanni Itoophiyaa seenaa himu jira bar aho barbar akkasii foon nyaachuu turre yaabo quufnee firraa lafa dhiifnee ambayaamne arrabar yoo distiin xiqquma foon hangan takka qabaatte jaartiin hanga ijoollee rafiftuu bar disiisan hin bantu jaarsa kennuudhaaf
Joolleen jalloon gariin taa'eeti huccuu jalaanii eegasii galee hanga abbaan nyaatu. Uggii abbaa haati gartee distii raabantee waa abbatti as kennuu deemtu laxa lafaa jedha. Darba maa kaatee jee afaan kaa'aa jechuun abbaan kan afaan ittiin deemu. Asii galee. Soo saniifuu sadarkaa sanirra jira bara. Sadarkaa gartee foon nyaatuuf seenaa walitti himan. Foon nyaachuun bar seenaa taateen siin jedhu. Bar namni harree nyaatee harreen dhumteeti. Hoteelli Itoophiyaa harree eegalee jechuun dhageenye. Harree qalu sangaan dhabameeti harree qalu eegale harreen sunuu dhumte. Harreen biljiginnuma tana harree tanan qaltanii yaa ummata keenya. Harree kursirra tetteessu tanan qalatanii harree tan qaltanii mee rabbi sodaadhu. Dhugumaan isiniin jaa harreen kana caala hin jiru siigale. Guddaa cooma. Kana qaladhaa nyaaddaa wallahi. Siigale. Sadarkaa sanirra jirtii diinagdeen biyyattii. Namni gartee cinqii keessa jira. Namni rakkoo keessa jira. Namni nyaatee bulaan jiru. Doktarri nyaatee bulaan jiru. Profeesarri nyaatee bulaan jiru. Wanni nyaatee bulaa jira wadalla abiyyii qofa wadallooti. Meeqatti gagabbatte laa? Amma shimallisuma kana yoo fuutee adda qoodde nam sagal ka Harargee ka Jimaan ukkisen fakkaatu hin ga'u. Yoo coomasaa kan akkatti adda dhudhuufte dammaquma san garaa guddaa isaa sayyoo akkasitti adda hirte meenan meeqani gaa? Meenan meeqani gaa? Soo isaan malee sigalee isaan amma waan jireenyi qaalee ittiin fakkaatu. Maal haasuytu isa? Hayraa halaaltiin gartuusa siin jedhe. Sigalee. Soo saniifuu jireenyaatu ummata qaalee ummanni waan nyaatu dhabee ummanni gartee rakkoo cimtuu keessa jira. Ummata keenya baraaruu qabna. Biyya tana gartee gaangistararraa durriyyeen an durjuusan amma hayyoonni sirrijjuu jira. Mootummaan tu mootummaa durriyyeeti sheekka abbutaati ka gabbee. Maaliif wajji dalageetiin harkaan sirna gatiin qabne. Ifiifuu gatiin qabu mataa isaatiif. Nyaatee dhugee maal keessa jira quban qabu. Sigalee. So sirna kana gartee sirna namummaan ittiin dhagayame. Ka osoo namni alaaboo jiru. Osoo ekonomiidhaan namni rakkachuu jiru. Raahaa akkanaa keessa jira. Magaalaa akkanaatiin isin ijaaru jira. Faarsee bulaan kun tun Awurooppaa miti, tun Ingilizii miti, tun gartee Niiyorkii miti, tun Kanaadaa miti, tun Dubaayii miti. Finfinneedhaa bara siinja poosti godhu siila. Mee Finfinneen jalaq jettee Finfinnee namni keessaa ifooqu jiru. Maal bu'aa sii qaba? Finfinnee keessaa osoo ilillii san jalachi qabdee miskiina meeqaa gidaara jala ciisu jira. Niiyorkii ati jettu bar osoon biliciin jaariin ummata siitii mana jaarte, ummata siitii siistama ekonomii jaarte, ummata siitii hujii uumte, sigale. Ummanni sii gartee lolarraa dhaabdee, sigale. Lola Meeksikoo wajji godhuu turte, lola Maalii wajji godhuu turte, lola sigale. Lola addunyaa tanaa wajji geggeessuu turte dhaabdee ekonomii sii wal qixxeeffatte, sigale. Ichi booda eega quufan booda ummanni bilicii barbaada jedhanii bakka ummanni itti bashannanu uumaniif jiru.